Rabbii jedhimee dawaa narbii natti himi jecha obboleettiin keenya gaaffiin akkasii deddeebi'ee dhufee jennaan akkan deebisu na dirqamsiise jechuudha. Narbiin maal gochuudhaan narbii ofirraa ittisuu dandeenya? Dhibee narbiitiin qabamuu keenya immoo akkamitti adda baafachuu dandeenya? Furmaanni isaa oo maali kan jedhu ka wajjin laallu ta'a. Haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isinii jechuun barbaada jechuudha. Jalqaba irratti sariitti namoonni haaraa mana kana seentan mallattoo iddoo gaaraa sana balleessaati koomentii irratti tokko barreeffadha. Viidiyoo kana iskiriin irra gadi qabaa nama share irratti sendi godha. Kun TikTokiin keessan akka aktiivii ta'u akka namatti mul'atu isin taasisa kan ati mataa keetiin fayyadamaa jirtu jechuudha. Jalqaba irratti manni kun mana dhibee kan keetti yaalamuu dandeessu mana keeti mana fayyaa keetiiti. Akkasumallee dhibeen tokko osoo hin qabne akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya? Yoo miirri keenya sochiin keenya maalirra yoo jiraate dhibeef nu saaxiluu danda'a tarii wanni sun jedhee kan adda isinii baasuudha jechuudha. Kanaaf jechuudha haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turuun isinirra jiraata. Narbiin qaama miira keenya keessaa ga'ee guddaa kan qabuu fi olaanaa jechuudha. Narbiin qaama keenya fayyaa haguugee kan argamu yoo ta'u, narbiin keenya faayidaan isaa hedduun kanneen miira nutti dhaga'amu fakkeenyaaf yoo waan madeesse yoo waan dha'e miirri dhukkubbii kan nutti dhaga'amuun kara narbii keenyaatiin jechuudha. Narbiin keenya yoo rakkoo godhatee narbiin qaama keenya keessa jiru yoo rakkoo godhatee dhukkubbii yoo dhawaasi waraanee sitti dhaga'amuu dhiisuu si hadooduu bakki sun akka hadiida yookiin ammoo yoggaa waasi tokkomtu tokko sitti dhaga'amuu dhabuu jechuudha. Narbiin keenya tabalaashee miidhame kan jennuun faayidaan narbii kan isinii kaasaa jiru wantoota isin tuqe miira dhukkubbii kan sitti dhaga'amuun sun sababoota narbiin keenya fayya qabeessa ta'eedhaaf jechuudha. Yeroo kam narbiin keenya dhukkubsate takkiin dhukkuba narbii qabamne jennee kan himachuu dandeenyu armaa gaditti argattu jechuudha. Tokkoffaa harki namaa dooduu akkasuma sochoosuu dadhabuu miilli nama gubuu harki nama gubuu wantoonni garaagaraa nama yeroo madaa'utti dhukkubbiin sitti dhaga'amuu dhabuu yeroo hedduu miilla jilaan kan si gubu akkuma suuraa irratti argaa jirtan harka keessaa si nyaachuu akkasuma si gubu kanneen kun dhibee narbii jennaan. Dhibeen narbii ammoo sababoota maaliitiin dhufuu danda'a? Tokkoffaan qoricha ogeessa yaalaatiin alatti fakkeenyaaf ajaja mana yaalaatiin alatti dhukkuboota garaagaraa dhukkuba faayidaa biraaf oolalu ammoo liqimsuun. Fakkeenyaaf kanneen akka dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaatiif kan kennaman dhukkuboota HIV/AIDStiif kan kennaman yoo ati ka fayyadamtu taate dhibee narbiitiif saaxilamuu dandeessa jechuudha. Akkasuma namoonni HIV/AIDS qaban dhibee kanaaf saaxilamuuf salphaadha. Akkasuma kufaatii garaagaraa oggaa kufnu madoon nuti irratti argamuudhaan wanti kun deemee dhibee narbiitiif nu saaxiluu danda'a. Akkasuma sochii qaamaa oggaa gootan namoonni miidiyaa irratti illee kan argu ispoortii goonettanii manatti sochii qaamaa kan gootan haala ogeessa ispoortiitiin alatti oggaa gootan of eeggannoodhaan dalagamuu qabaa jechuudha. Yeroo sanatti qaamni walirraa yoo ce'ee haala kanaan qaamni keenya yoo miidhame dhibee narbiitiif nu saaxiluu danda'a. Dhibeen narbii ammoo al tokko si qabe taanaan irraa fayyuun salphaadhaa miti jechuudha. Kanneen kana yoo gootan of eeggannoodhaan yoo kan sochootan taatan dhibee narbiirraa bilisa ta'uu dandeessu jechuudha. Maal gochuu qabna dhibee narbiirraa of ittisuudhaaf? Alkoolii garaagaraa kan dhugnu yoo taate alkoolii dhaabuu qabna jechuudha. Aarsa garaagaraa fakkeenyaaf hashiisha garaagaraa akkasuma tamboo aarsuu garaagaraa yoo kan qabnu taate haga danda'ame dhiisuun gaariidha. Dhibee kanarraa bilisa ta'uudhaaf. Sochii qaamaa oggaa goonu ogeessa ispoortiitiin fayyadamne of eeggannoodhaan dalaguun nurra jiraata. Akkasuma qorichoota garaagaraa ka fudhannu yoo taate qoricha kana ogeessa fayyaatiin alatti qoricha fudhachuun dhibee kanaaf akka nu saaxilu beekamaadha jechuudha. Sochii qaamaa walitti fufiinsa qabu gochuu akkasuma nyaata kuduraa fi muduraa nyaachuudha jechuudha. Nyaata madaalawaa soorachuu sochii qaamaa walitti fufiinsaan taasisu yeroo yerootti ogeessa fayyaa bira deemanii qaama ofii kana ilaallachuunis waan gaariidha. Akkasumallee bishaan ga'aa dhuguun ammoo ijaarsa qaama keenyaatiif as ta'e fayyaa qaama keenyaa eeguudhaaf barbaachisaadha. Wantoota kana gootanii yoo dhibee kun kan sirra jiraate kan isin dhiisuu dide yoo ta'e gara mana yaalaa deemtanii yaalamuun isinirra jiraata. Galatooma.